የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ማኪያስ ጋብቹ ተረጋፊ ሳንጣል ታብከሰ ሲጎዳ ማለጋ ሳንተ ሲንጨነቅ ወደተና ነው ያለው አዋይ ኪያቲም ተነስን ጋፈደጋ ሰዋይና ሰሪ ኦ እንጋፍንታ ነው ናርካ በለሰን የማላ ዋይ ማለቅት ብረደቀናን ጭንቅላትና ደምት ያርተለ ባባውሎ ጀነኒ ባሪ ፎዶ ያደንቀ ወደ ጀራጋ አንኔ ድማ ያርተለ ማፋ ፎዶ ያደንቀ ወንጀል ነት ከር ኢንሻአላህ እኖ ከሲንጀ ያደንቀ ፎዶ ያደንቀ ወደራ እኖ ሲንጀ ኮሜንቲን ናንጀ አንንጀ ፎዶ ያደንቀ ቦጀ ደራ ጋፊለም ማፋስኒ ጋፈደን ቱረ ዱራን ዲራ ሲጋፈተ ሞ ሻወራ ሲጋፈተ ጋፊጋ ሮንደ ደደቤ በረፋም ኮሜንት ጭቤታ ዛ ፒንጎ ፒካጎ ማይ ብራዘር ሲበርባ አደባይዘው ድሙ መካን ኬሳ ሲያሶፍ ሲሱራፍ አዝጀለ ሲያርጌ ሊዮ ከነ ሰገሌ ናታ አማል ባልጀቻ ቱርቴ ዋን ሰስራ ቁልቁሌ ፈደገ ዋን ተወተከደም ነው በርባዳ ሐቢቢ እሺ ሙደነው ሲሞደተ ወይ ሚዲያ ከነረት ዋየሮ ዱራት ዋን ተካን ራፈን ወይ አቲ አንም ያኔ ሙደነው ራፈቹ እንደንደ የተቆለ ፈትሳቶ ሚዲያ ረት ባረብ ቢዲ ሙደነው ኦማቱ ሂንቀቡ ሚዲያ ከነረቲ ገሩ ይሩባ ያነ ከና አጃይቡ namni amma waan barbaadi itti argee wayya fakkeenya namni atammo kin seenaan ajandaa meeqa boccee fiddee miidiyaa kanarra maal jettu beekamtii miidiyaa barbaadee ta'uu danda'a fooloo baay'ee barbaadee ta'uu danda'a yookiin uuma keessa jiru hojjetuu danda'a ani yeroo tokko kino yoo kolfeellee miidiyaa kanarra akka mudannoo xiqqaallaan yoo kolfee taphadhullee dargaggeessa biroo galle akkuma dargaggeessaatti taphadhaa sheekii birallee oge akkuma sheekii taphadhaa aartistii bira goe aartistiidha sheekii bira goe sheekiidha qeerroo bira oge qeerroodha chiikota birallee odhaqee muudime isaaniiti galee akkuma isaan barbaadanii kino akkuma waliin kolfee taphadhu kana taphadhaa garuu namni akka nama jaarsaa wayititti na laalan bakka akka nama guddaa wayititti chiikonni tun aboobsinaan akka mee isin nagaa እና እሱ ነገር ትንሽ ይገርመኛል በቃ ከእድሜ በላይ ስትሆን ኡምሪ ከዲዮሊ ወዝ አይደለ namni kabaja dafsin isenjada mande gudda taatemi bazo ya kamala kabaja daftaw beeka garu yone እንዴት ነው አከምት ነው ወተኒቲ ከጀሉ አነ ተሰሪ ደሞ ሳቱ ሰሪ ደከሩ ብቻ ናንገለ መለ kabaja daftaw beeka በር situ ya tamma situ bota namni hundumtu bota ofi kai of techise de taamti namni akkasumatti hojjetu irratti namni si kabaja de atamma ila sa kasi bati sena atamma waan itti naan jettuuf beeku dandeetta baay'ee sababa mataa keetii qabaatu dandeetta anama waan na jechisiisu hin beeku ta'uu danda'a anama fakkeenya nama laayifii mataa kiyyaa jiraatu sigalee jireenya mataa kiyyaa jiraadha akkuma nama kamiitu hin baay'een galaan dalagadhaan jiraadha so gidduu kanatti waan fakkeenya akka nama guddaa wayitiin na laalchisu yookiin isin waan na jechisiisu waan hojjadde siin qaballee jedhee yaadu akkuma siin jedhan immoo namoota firiisaa istaan beekta nama firii wayii qalallee aleessa hin kolfaa hin taphadhaa osoo qaamaan na argite dhaqmoo moor kanaa ol nama gadi bu'ee si wajjin nyaadhee dhugee kolfee taphadhee waan barbaachisaa ta'e si jala wallahi ka rabbi natti argochaadha garuu yeroo tokko wanti kamuu umrii keetii wal fakkaatan osoo ta'e namni waan si jaalatu waan si kabajuuf dhugaa hedduu miidiyaa kanarra waan nama adda ta'e bakka akka kiyyaatti nama adda ta'e namni hundumtu akkasitti subatadha yaada namni hundumtu akkuma kiyyaa kanatti dhiira isin naanaa jedhu chiikonni nasrishaa minaamin dhiironni jedha chiikonni waan biraan fudhatan waan ta'eef dhiironni baay'ee jaalatu dhiirri aboobsinaan isin akka baay'eedha chiikonni garuu yoo namni martillee akka jaarsaatti silaaleen ta'uudha. Gaaffii sadii si gaafadha. Tokko kan koomatti. Namoonni irra caalaa ta'uu galatooma rabbi sinaa kabajju irra caalaa moonti guddan anammoo nama kabajaasa ofirra beekee kabajaaf jaalala obboleewwan kiyyanaaf qabdan. Jaalatamuuf kabajamuun baay'isawee waan namatti tolu garuu waan baratan san yoo dhaban ammoo
fakkeenya isin kabajaaf jaalalaa kennatanii ani kabajaaf jaalala isa ofirra tursiisuu dadhabee waan isinirraa neene yoo dubbadhe waan isinirraa neene yoo hojjedhe bakka isinirraa neegne yoo argame ilaalchi isin naa qabdan sun jijjiiramuu danda'a. Kan nama ulfaatu ammoo waan san dhabuudha. Waan san eeggachuu dhabuudha. Kanaaf thank you galatooma ulfaadhaa garuu rabbi narraa haa tursiisu. Rabbi maaraga kabajaa namatti uffisee namarraa mulqin. Maaliif namoota hedduu jira miidiyaa kanarra ka uummanni Oromoo akka ijaatiin laalu ka of xiqqeessan. Namoota hedduutu jira ka uummanni bakka guddaa qabuuf uummata kanaafillee oolmaa ka oolan ka bakka sanii uf dhabamsiisan. Isinii galee soo kana oolaaltu dammoo si dhagaamallee rabbi nama ni'imaa fi jaalala uummataa wallaahi seenaa maallaqa miiliyoona meeqa investisu goote onnee ilma namaa kana seenuu hin dandeettu. Onnee ilma namaa baay'isee onnee ilma namaa bilisaan qofa seenta. Jaalalaan haa ta'uu, kabajaa haa ta'uu, abbaa amantii taate haa ta'uu, feemasii taate haa ta'uu, abbaa fedha ta'uu. Wanti bilisaan bananii seenan onnee ilma namaa qofa. Mana bareedaa feete keessa jiraatuuf seenuuf maallaqa si barbaachisa. Konkolaataa bareedaa keessa seentee jechuuf maallaqa si barbaachisa. Xiyyaara seenuuf maallaqa si barbaachisa. Everything. Wanti ati bilisaan seentu onnee namaa qofa. ስለዚህ onneen namaa immoo irra qaaliidha. Bilisaan seentullee jechuudha. Kanaaf jaalalaaf kabajaan ilma namaa waan guddaadha. Rabbi namarra haa tursiisu namni illee akka eeggatu rabbi nama haa taasisu. Isinillee garuu dhiyoo kana intarviyuu wayii mucaan koomediyaan Yaasinoo beektaa? Koomediyaan Yaasinoo akka Itoophiyaa tokko hin beektu? No hin beektu osoo argite. Interview wayii godhee ture haadha manaa Teedii Afroo waliin jechaadha. Koomediyaan Yaasinoo gosi agarsiisa. Koomediyaan Yaasinoo kenoo. Eita maal dhaamta uummata kanaaf jennaan jaalala har'a naaf qabdanirraa hirdhi isaatiin boru gaafa ani waa dogongoriif naa kaayaa gaafa san dhiifama naa godhaa jedhe. Amma rakkoon Oromoo maal inni beektaa? Si jaalata Oromoon qulqulluudha garaan isaa garraamiidha afaan warra gara soddaatiin. Innaa qulqulluudha Oromoon si jaalata onnee irraa. Garuu gaafa ati waa balleessite garuu haga si jaalatu sanii olitti si jibba haga si nyaachisee olitti si haqqisiisa. Tabirrii ofiitti si nyaachise bicha osoo hin taane tabirrii keetiin nyaatte illee si haqqisiisa. Oromoon si dhiisu haga laagedha akkas si gaggalchee si keessaa ol fuudha. Tola si oole hunda sirraa deeffataa faaruu si faarse hunda arrabsoo si jijjiiraa. Anammoo wallahi osoo dhugaa dubbatuu fi har'a faaruun natti hafee anillee yaada mucaattu naa ta'e waan ta'eef osoo gaafaan boru waa balleesse naa obsanii haa innu kaleessa nama akkasiiti bakka har'a dogongora inni dogongore kana irra laallu dhiifama goonaaf osoo jedhanii bataam ደስ ይለኛል። sababni illee ilma namaa gataatee jirtutti ከብረት ዝገት ከሰው ስህተት አይጠፋም jedhan. ilma namaa taate ፍጹም አይደለም ቁልቁሉudha miti hir'ina baay'ee qabda. haasa'uma ammaa naafata waliin haasofni keessa dogongorri jiraatuu danda'a. qoosaan hin taane jiraatuu danda'a. Anaaf siif salphaa ta'uu danda'a. Nama birootiif garuu dogongora ta'uu danda'a. Kanaaf onnee namaan jaalatan biratti onnee gaafa namni dogongora dhiifama ittiin namaa godhan osoo qabaatani. Yoo hin taane maafi faayidaa? Bu'aa takka illee hin qabu. Sigalee bu'aa takka illee hin qabu. Adda si jaalatanii boru si jibbuun hiikaa takka illee hin qabu. Kanaaf yaada mucaasan deeggaraa jechuun barbaadeeti gaafii taa'an darbe. Okay, Nasir. Gaafin komentii baay'een ammas gaafadhaa Jawaar gaafa argite maal jettaan yookaan maal gaafattaa siin jedhan lammata warra komentiiti kun inni kiyyammoo gaafa biyya Arabaa kana dhuftu akkamittiin dhufte isa jedhu kan koodha kun inni sadaffaa si gaafa damoo isana jalaa deebista walirratti deebista sadaffaa gaafni ati yeroo duraatii fi gaafni ati jireenya kee keessatti koofalte yookaan immoo sirriitti gammadde maali yookaan immoo maalirratti yookaan immoo yoo gaafni ati gadditees gaddasa yoomiyyuu hin daganne maali jireenya kee keessatti gaafni ati gadditeef gaafni ati gammadde maalirratti yoo
sadeen kana nu deebise. Jawaari no so arge jaalalaaf kabajaa qabu ibsaaf. I respect. An jaaladha hedduu kabajaani. Bakka nama jaalattu ko argite ammoo sitti tola baay'isee. Nama jaalattu nama kabajjitu. Yoo argite sitti tola hedduu jaaladha hedduu kabajaan. Arrallee jechaadha. Siyaasni waan biraati jaalalaaf kabajaa waan biraati. Kanaaf ani yeroo ammaa kana keessatti akka jireenya dhuunfaa kiyyaatitti biyya jiru irraallee wal qabatee haala itti jiru irraallee wal qabatee akka ilaalcha dhuunfaa kiyyaallee biyyaan jiru kunillee siyaasa baay'ee waan naan ayyamneef siyaasni waan biraati jireenya mataa kiyyaa jiraatu barbaada. Garuu jaalalaaf kabajaa qabu ijoollummaa kiyyarraa kaasee waan jaaladhuuf kabajuuf hawwii jaan argullee waan qabu osoo argeellee natti tola. Gaafa argite maal jette getteef hedduu akka jaaladhu hedduu akka kabaju itti bayyachaadha. Kanuma gaafiin lammaffaa ammoo maal jedha guyyaan itti baay'ee gammaddeef gaddite ammoo maal jedhee tokko. Sattaanu inni taan ammoo yeroo duraa gaafa biyya Arabaa kana dhuftu akkamittiin dhufte? Wallaahi si kolfisiisa akkaataan ani itti dhufe. Ana fuuldura kolfee dhalatti naminnatti baay'ee. No tokkoffaa beeyta ani Dubai tana akkam akka ta'e beeyta yeroo sana xiqqoo intarneetni kun eegale jedhe. Seenee laalaa beeyta mana moobaayilaa wayii qabaa ture Itoophiyaatti. Yoo laalu Burji Khaliifaa kana fa'aa, Mariinaa kana fa'aa, iddoo biichii garaagaraa, safaarii kana fa'aa bakka Dubai keessa itti bashannanan kana bichaa beeyta weebsaayitiilee garaagaraa irra fe'anii. Inna Dubai guutuun akkasuma natti fakkaataa beeyta. Anuma Burji Khaliifaa kana nafaa jala dalagaa argatu na fakkaataa ture. Wallaahi garabbi natti argacha. Safaruma fooqii dheeraa kana jala malee anama baadiyyaanii maaliin waan akkasii hin eenne beeyta. Yoo dhufu garuu Burji Khaliifaa yoo dhaqee jaan arguuf waggaa tokko na fudhatee baay'ee dhufee waggaa sanitti ka Burji Khaliifaa bira ga'ee jechaadha. Hojiileen na mudate wanti na mudate waan tasumayyuu an eegee dhufee fi na mudata jedhee hin yaanne garuu qabeenya qabu hunda gurguradhee dhufe baay'isa beekan. Oma takka yoo haadhaaf abbaa kiyya taate malee wanti Itoophiyaan naafe tokko illee hin jiru. Xiyyaaraan dhufuudhaan malee waan qabu hunda gurguradhee Itoophiyaa keessa wanti naafe tokko illee hin jiru. Yookiin asitti carraan jiru dalagadhee jijjiiramu yoo du'e asii galuudha malee waan qabu hunda achi zeeroo godhee dhufe. Kanaafiyyuu karoorri kiyya fuulduraa biyya kana keessatti hojjedheetuma jijjiiramuun alatti of duuba deebi'uu hin dandeettu baay'isee annama akkasitti biyya kana dhufe of duuba deebi'uun miinin mee argaatame haga lubbuun tiyya baatutti illee taanaan chaalenjii na dhufu kamuu fudhatuudha malee of duuba deebi'uu hin qabu. Maaliif wanti itti deebi'u illee hin jiru of duuba deebi'uu illee hin barbaadu akka of duuba hin deebinetti illee biyyaa bahe. Kanaaf waan jiru hunda balleessee waan dhufe bakka cakkanni jedhee garaa jabaadhee hojjetadhee as gahe malee tasumayyuu biyyi tun akka ayyaadee dhufettii fi akka na mudataa ture wanti keessa darbe ardii fi samaa'idha. Garuu wanti atamma maal nama gorsite osoo naan jette asirratti dargaggoota amma biyyaa dhuftan fa'a ijoollee konistiraashinii jira ijoollee baadiyyaa gaalafa eegduu jira maaltu jira biyyi ormaa gizee jalqaba dhufte waggaa 2-3 akkasitti arguufti ilaal biyya Arabaa keessattuu. Ijoollee mana madaamii illee amma ijoollee mana madaamii haga tafa kan bartu ijoolleen achi si dhoofti madaamiin achi si dhoofti jaarsi hosi darba jaartiin hosi darbi gaafa waan barte garuu ana insaan kamaan jettaan si gala afaan guuttattee qoma dhaattee anillee nama. Zarmata ridiini ya sadde baradhe beeyta maallaqa guddaa itti kasaaree Dubai itti laayisansii baratu hedduu cingidha. Addunyaa kanarraa bakka ani shufeeran ta'u jedhee yaadee ture bakka akka malee nama kuffisanii beeyta Dubai garee kolfa kiyyaa as jala taa'ee